macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 30 nan dubbisaa akkas jedha. Waaqayyoon isaa karaa hundumaa boqonnaa waan isaaf kenneef mootummaan Yooshaafexii nagaa qaba ture. Ameen. lakkoofsa 10 boqonnaa 17 yommus Waaqayyoo mootummoota naannoo biyya Yihuudaa jiran hundumaa waan sodaachiseef isaan Yooshaafexitti lola kaasuu hin barbaanne. Diddamni soddomni immoo Waaqayyoo nagaa isaaf laate jedha. Ishee kanan wal qabsiisan ergaa keessan sitti hima. Sagalichi isa Waaqayyo siif qopheesse ulfina sana bira ga'uudhaaf ogummaadhaan deddeebii kan jedhudha. Namni kun nama akkamiiti jennee yeroo ilaallu bakka baasaa Waaqayyo guyyaa inni buusee kaasee Aasaanii abbaasaa mootummaa abbaasaa erga bakka bu'ee kaasee wanta inni godhe keessaa baay'ee guddaadha kan jedhamee ilaalamu. Akka abbaasaa waan lafarraatii fi iddoo laanne abbaasaa maal godheera kan jedhamu seensa godhe yoo isni kaase sabni biyya sanaa mootummaa isaa jala kan jiru waaqolii harka namaa tolfaman harka namaatiin uumaman abidda galanii abiddaa ba'an kan dhaabbatan bakka Waaqayyoo buusanii akka sagadan godhaa tureera. Namni kun garuu iddoo abbaasaa dhaqee yeroo bu'u maal fa'aa godhe gaafattan biyya sana keessa naannoo sana keessa wanta hin barbaachifne saba fuulduraas aarsaarraas saba keessaas yeroo inni qulqulleessu agarra. Karaa abbaan isaa bu'e irraa bu'uu hin barbaanne. Waan abbaan isaa hojjete hojjechuu hin barbaanne. Maal godha ture? Ogummaadhaan kan itti kenname kana yeroo inni hojichaaf of eeggatu agarra. Inni waaqeffamu Waaqayyo, inni kabajamu Waaqayyo, inni kadhatamu Waaqayyo, aarsaan kan dhiyaatu Waaqayyo ala tokkoyyuu wanti barbaachisu jiraachuu hin qabu jedhe. Mootummooti baay'een wal gubbaatti ka'u. Mootummaan tokko lola. Mootummaan tokko biyya tokko dhaaluudhaaf yaalii godha. Gaafa inni garuu yaada Waaqayyoo keessa of dhoksu mootummaa isaa ulfina isaa geggeessummaa isaa gaafa inni Waaqayyoo keessa dhoksu maal godhe Waaqayyoo? Mootummoonni biyya Yihuudaa keessa jiran hundumti isaanii harka isaanii Yooshaafex gubbaatti ol kaasu maal ta'an? In sodaatan jedha. Maal sodaatan? Maal godheera? Wanti barbaachisu hundumaa Waaqayyotti kenneera. Wanti barbaachisu hundumaa gooftaa keessa dhokseera. Wanti barbaachisu hundumaa harka Waaqayyotti kenneera. Baay'ee lolameera. Isa garuu loluuf in sodaatan jedha. Irratti duuluu in sodaatan jedha. Irratti dhukaasuu in sodaatan jedha. Biyya isaatti naanna'anii lola kaasuu in sodaatan jedha. Maaltu kana godhe jettanii gaafa laaltanii? Ogummaadha. Deddeebinsaa ogummaadha. Geggeessummaansaa ogummaadha. Bulchiinnisaa ogummaadha. Mootii lafarraa yoo ta'e mootiin biyya Waaqaaf lafarraa akka jiru Waaqayyoon beeka. Ilmaan namaa hooggana yoo ta'e hoogganaan bara akka jiru beeka. Kanaaf maal godhe? Akka mootota warra kaanii Waaqayyo irrattis ta'e ilmaan namaa irratti mataa isaa maal hin godhe? Ol hin qabanne jedha. Gad jedhe. Wanta hundumtuu kan Waaqayyooti jedhe. Waaqayyo maal godhe? Nam tokkoyyuu itti buutanii hin of galtanii jedhe. Maaliif jennaani? Ani Waaqayyoo isaa wajjin waanan jiruuf. Ani Waaqayyoo waanan isa hoogganuuf. Ani Waaqayyoo waanan isa eeguuf.
ani waaqayyo waanan isaa wajji walii galeef, ani waaqayyo waanan isa barbaaduuf akka warra kaanii irratti kaatanii, akka warra kaanii loltanii, akka warra kaanii balleessuuf taatanii hin dandeessan jedhe. Maal godhe waaqayyo? In sodaachiseedha. Maal godhe? Mootonni naannoo isaa hundumtuu Yoosaafixiin loluuf hin sodaataniidha. Maal of keessaa qabanii dubbanneerra? Loltuu miti, lolaa miti, meeshaa miti, ilmaan namaa miti, warqeen miti, albuuda mana isaa guute miti. Ogummaa of keessaa qaba. Nama san bukkee nama waaqayyoo ta'e qabaati. Ogummaan yeroo deddeebituutti hin jedhaani. Akka kaleessaa si loluu hin danda'an ittiin jedha. Waaqayyo hin sodaachisaa jedhanika. Ameen jedhaa iyyaatachumaan. Maal godhe jettee gaafa laaltani hin sodaatani. Sanaa booddee boqonnaa 20 irratti mootonni baay'een isaanii utuu nagaan argatin, abbaan isaa utuu nagaan argatin biyya lafaa darbe. Ansaa garuu godhe waaqayyo nagaan siif ta'a jedhe. Akka jedhe waaqayyo tuttuqanii sin madeessan, lolanii sin mo'atan, duulanii sin saaman, darbatanii sin waraanan, nagaan siif ta'a jedhe. Yeroo ati ogummaan deddeebitu waaqayyo ulfina qopheesse biraan si ga'a. Suraachoo isa waaqayyo si qopheesse bira ga'uudhaaf ati kan isa barbaachisu waaqayyotti of kennuu duwwaadha. Baay'een isaanii utuu lolanii kaan waraana keessatti, kaan immoo ituma loluu du'e. Isaan garuu kenne waaqayyo ilaamee deennaani 20-30 irratti waaqayyo isaa wajjin waan jiruufi ishi mootummaan Yoosaafiixi abeet abeet nagaa argatee jedha. Maal godhe? Naannoo isaa guutummaa waaqayyo nagaa buuseera. Biyya lafaa keessaa waan lama duwwaan qabda addunyaan kun. Maali warra tana duukaartaniifi albuudiin bitamaa biyya lafaa keessatti mi'aana kan jedhame wantoonni garaagaraa bitamee gurguramaa oola. Nagaan garuu biyya keenya isa ta'u biyya kan biraa, biyya nurra caala ta'u biyya nu gajjallaa nagaan gurguramee bitamee hin beeku. Tokko isa kana qabu biyya inni pileenii qabu nagaa argee hin bitu, inni konkolaataa qabu nagaa argee hin bitu. Inni addunyaa irratti Eeleen Maaskii akka addunyaatti beekamaadha. Dureessa biyya addunyaa jedhama. Garuu suuqii isaa keessa, faabirikaa isaa nagaan bitamee gurguramu. Hoggantoonni isaa nagaa namaan laatani. Tokko nagaan qabdu. Addunyaan kun nagaan gurgurtu, nagaa agartee hin bittu. Tokko isa kana. Inni lammaffaan maali qabdu jettani? Lubbuu arganii bitanii, lubbuu arganii gurguran. Ilmi waaqayyo garuu warra ogummaan isaa wajjin deddeebi'aniif nagaa laata. Ilaamee! Maal goota waan suuqii namaatii bitamu? Innoo si harkaa. Maal goota waan namni biteetti gargaaramu? Innoo kan biyyaati. Siif kan namni hin qabne nagaa si laateera Yesuus Kiristoos. Akka godhe waaqayyo ilaameen eereen mootummaan Yoosaafiix nagaa qabee gamni nagaa qabu. Mootonni kan biraan nagaan qaban, mootonni Yihuudaa nagaan qaban, mootonni kan biraan nagaan qaban. Inni gamaa hin lola, inni gamanaa hin iyya, inni gama si waca, inni gamanaa hin boo'a. Hansaa garuu maal godhe waaqayyo nagaadhaan marsee dhaabbate. Misraachoo ati isaa wajjin deddeebii malee, ati isaaf jiraadhu malee, warra siin morman nagaadhaan sirraa kaasa. Nagaa sii baay'isee, nagaa sii dabalee, nagaa si quubsee, nagaa si hojjechiisee, diina kee nagaa dhowwee sirraa kaasa. Waaqayyoon isaa karaa hundumaa boqonnaa waan isaaf kenneef mootummaan Yoosaafiix maal qaba? Nagaa qaba. Nama sun bukkeetti mee nagaan qaban ittiin jedhaani. Yesuus tunaa kennee jedhaani. Boqonnaa isaaf kenne. Akka warra kaanii boqonnaa argachuuf biyyaa beetti darbu, gamaa gamatti hin darbu, lagaa lagatti hin darbu. Akka warra kaanii achi fiigee sin fiigu, akka warra kaanii achi ga'ee sin ga'u. Mootummaan isaa maal qaba? Sabni isaa maal qaba? Manni isaa maal qaba? Sabni isaa maal qaba? Biyyi isaa maal qaba? Loltuu
qaban jenne meeshaa waraanaa konkolaataa fardee gurguddaa qaban jenne ekeleen faa kan hin qabne qaban jenne nagaa qabeedha. Waaqni abbaa mul'ataa nagaa sii laata. Hojjettee nagaa argattaati. Gabaatti ati sun kubee zambiilii fardeen galtu nagadaa ooltee galtaa. Camaddee kaatee sangaa oofuu jalqabdee na dhukkubettee niittu qotaa ooltee kaataa. Mana barumsaa galtee na dhukkubettee manatti hin galtu barachaa ooltee galtaa. Hojii humnaa hojjechuudhaaf baatee na dhukkubettee hin galtu hojjetaa ooltee galtaa. Yesuus nagaa sii laateera. Yesuus nagaa sii seera. Borsaan kee nagaa qaba. Dhiigni kee nagaa qaba. Qarabukoon kee nagaa qaba. Lafeen kee nagaa qaba. Lafeen nagaa qabu birrii qaba. Lafeen nagaa qabu qabeenya qaba. Harki nagaa qabu eebba qaba. Harki nagaa qabu gombisaa qaba. Ilmi Waaqayyoo nagaa sii laateera. Isaaf jiraat kan caalu jira. Nama sun bukkeen jaallattuun kabajuu. Isa Waaqayyo si qopheesse bira ga'uudhaaf ittiin jedhaanii. Ogummaan deddeebii ittiin jedhaa. Nagaan jiraannaan hundumtuu jira. Nagaan jiraannaan waan amma hin qabne bor argattaati. Abbaan kee hoodan taane sitti dubbachuudhaaf akka eekira dubbiftu Waaqayyo suura ilaalee sitti waa dubbachuuf si waamne. Dubbatee si raawwachuuf si waame. Qajeelchee si raawwachuuf si waame. Ati duwwaan ogummaan deddeebii malee, ati duwwaan ogummaan jiraadhu malee wanta amma hin qabne borsiif taasiin jedheera. Achuma taa'e baruu keessa qabatu gara kootti. Yoo isa Waaqayyo si jedha geesse mee ati Waaqayyo eebba qopheesse biraan si ga'a. Shinii tokkotti xaasaa ta'a. Xaasaa kiiloo ta'a. Kiilootu bal'achaa deema. Sangaa tokkotu lama ta'a. Ameessa tokkotu lama ta'a. Andaaqoo mana keetu horii baay'ee ta'a. Xinnoo mana barumsaa gad deebi'aatti barattee beekaa taata. Ergifattee qottee barabbaa qabeenyaa taata. Mana barumsaa gadi aanaatti barattee bor ogeessa taata. Waaqni abbaa mul'ataa garba si gochuudhaan miti. Waaqni abbaa mul'ataa si ergachuudhaan miti. Waaqni abbaa mul'ataa dhala isaa si godhachuudhaaf siif ergamuudhaaf anaan kaaseera. Ati garuu ogummaan deddeebii yaadni Waaqayyo si raawwatama. Gurbaa tokkotu gaarii bite firii nama dhiqeeffate amala gaarii immoo baay'inaan beektu dugdatti baatanii deemaa ol waan ta'aniif dugdi isaanii maal ta'a hin dadhaba. Harreen fardi gaangoon humni isaanii guddaan isarra jira. Dugda isaaniiti leenci warroonni kun faan baay'ee isaanii dugda isaanii cimina kan ta'e ilkaan isaanii miti. Leenci inni guddaan dugdi cabeennaa lafaan gaarii bitate gurbaan gaarii biteetu yoo namni kumtaara lama naafuu jedhe tokkoon fe'a itti kolfu hiriyoonni isaa wajjin baadhu kaa ittiin jedhu. Inni garuu akkas jira isarra dhaabeti isa borii malee jedha. Tokko achiin ga'e manni dhufutti isaan sadii itti fe'anii afur itti fe'anii fardi deema. Nama isa bukkee deeme isa Waaqayyo sin jedha ittiin jedhaanii. Akka warra kaan hin taatu ittiin jedhaa iyyaati. Fardi maal ta'a deema? Ansaa garuu aanis hin jiru maalis hin jiru dhuma fiiga wajjin duukuma fiiga dhaqee achiin gaatee deebi'ee dhufee fuudha. Dhaqee achiin gaatee deebi'ee fuudhe booris gaafa laalanii fardi isaa nagaadha. Anoora kaanii duddi qunca'ee maal ta'ee madaa'e ansaa guyyaa tokko madaa'u maalni hankee kun jedhuun isa borii jedha. Kanumaanan iddoon kee gaadha. Muu eeyuutu farda oofee farda bitee fardaan soromee beekaru an akka keessan miti jedhe eennaani mul'ataan hin ka'e mul'ataan hin bite mul'ataan hin waamame mul'ataan hin hojjedha hankoo ol malee gadi hin jiru jedha. Indannees amantaa ilaa Waaqayyo ulfina caalu sii qophaa'eera siin jedheera. Sumayyuu immoo birreewuti birrii namaatiin bite sanaa booddee hiriyoonni isaa farda koona jalaa du'ee jedhu ansaa garuu hundu maaliin ka'e waan ta'eef mul'ataan lama ta'an kan isaa ammas tokko dhufeetu gaariin kun du'ee jedhe maannan kee kunoo kaleessa wajjin baadhodhu har'a immoo
waan biraaso maannen kee kun abbeeti mana eenyu deemtaati eenyu biraa ofrattaati silaa biyyi lafaa gaafa waan dubbatu dhabu waan dubbatu uummata waan dubbatu aqabaatu waan dubbatu dhabu waan dubbatu sirrii haa ta'u waan dubbatu sirrii ta'u abaatu ogummaan deddeebi'ati ammas nama saraffaa dhufee ankoon du'eedhe ankoo lama ta'e jedhe isaa ofrattaa jiran gooftaa harkaa jedhe akkamitti argatteedhan jilbeenfadheedhe akkamitti moonan mul'ataan hin dhufeedhe ituma jedhu gurbaan gaarii lamaan hojjechuu jala mare gaarii lamaan tuma hojjetu horii bite horiin sun hin hora asii gaarii hojjeta achii horii tora ituma jedhu waggaa gaarii bitatti mana bite jiran inni kaan jalaa du'e waggaa mana bitatti makiinaa bite sanaaf wajjin dhuftu deemetu ani hin bettooti inni moo toshattuudha maal ta'a bula gangalachaa bula ituu gangalatanii nama taatee hin gangaladhuan ituu gangalatanii namni nama taatee halkan bitan guyyaan gangaladhaan sila aspaaltiitti been gangaladha ture sobduu waan dubbattu baay'ee qabdi garuu dhugaa miti hamattuu waan dubbattu baay'ee qabdi dhugaa miti jettuu waan jettu baay'ee qabdi dhugaa miti ati duwwaan ogummaan deddeebi ati duwwaan karaa keessa sirreessi ati duwwaan yaada waaqayyoo keessa of kaa'i of dhoksi ilmi waaqayyoo kan warra kaanii biyya keessaa gabaa keessaa gattaa yeroo deemu hankee garuu waaqayyoo ol kaasaa deema abbaan ergaati ergaa utaalanii ameen sirratti immoo lafaa dhawee mootummaan yoo shaafetii maal qabaa nagaa qaba nagaan qabu inni garuu maal qabaa nagaa qaba nagaan qabu manni namoota baay'ee inni garuu maal qabaa nagaa qaba nagaan jiraannaan nyaattee nagaan jiraannaan baatee nagaan jiraannaan teessee kaatee maal godha guyyaa guutuu hojjetee dhaqee baasa maal godha guyyaa guutuu fiigee maal godha ji'a guutuu fiigee dhaqee baasa hankee garuu nagaan deeggaramaadha xinnoo argattaa nagaatu keessa jira xinnoo facaaftaa nagaatu keessa jira akka warra kaanii dafqa kee eebba kee dadhabbii kee waaqayyo diina afaan hin kaa'uuf maqaa waaqayyo waaqa jiraatan kun si gubbaatti ijaa godhatu si gubbaatti ijaa godhatu maqaa yesuusiin ilaamee maqaa waaqayyootiin baradhu nama tayyati maqaa waaqayyoon nama tayyati maqaa waaqayyoon nagadi nama tayyati maqaa waaqayyoon gaa'illi kee nama haasu Ermiyaas 31:5 ati deebitee gaarota Samaariyaa irraa dhaabaa wayinii hin dhaabbatta isaatti immoo maal taata hin gammadda jaarrama kadheen barritti eegdonni gaarota Efreem gubbaa dhaabbatanii ol fudhatanii kaa isin gara Xiyoon deemna iddootti waaqayyo keenya argametti hin gammanna kaa gara isaa deemna maal gochuudhanna iddoo isaanatti waaqayyotu argamee jira bakka sana waaqayyotu buufatee jira inni kaleessa achi baqaate amma immoo kaa wal waamu sagalee isaanii ol fudhataniitu gara Xiyooniin deemna maal godhira waaqayyo achi buufatee jira waan ta'eef yerootti ogummaan deddeebitu wanti hundumtuu si arga jira misraachoo yerootti ogummaan deddeebitu meeti qulfiin waaqayyo waan hundumaa si banaa deema amanteetta itti amantaa maqaa waaqayyootiin mee ilaa sanbata kanaa kana si argatu dubbiin batame ergaan jedhu kun karaa kee haa mul'atu sagaleen dhufaa dhugu karaa kee haa mul'atu kaa maal taana salphina ishee ilaaluu deemna leeyyoo ishee ilaaluu deemna qaanii ishee ilaaluu deemna gadda ishee ilaaluu deemna hin jenne iddootti waaqayyo keenya jirutti iddootti waaqayyo keenya argametti Xiyoon keessa hin teenye hin buufannaa hin ilaalla harki waaqayyo jira maal jedhe dubbate irratti immoo isa dhaabbattetti gammaddan maasii facaafte keessa deemtee hin boossu akka warra kaanii gabaatti baatee hin boossu akka warra kaanii barachuuf baatee hin boossu isuma dhaabbattetti ijuma inni geettu ija godhatee ati immoo maal taata
ilaaltee maal goota? Itti gammadda. Waaqayyo yerootu ogummaan deddeebitu, yerootu ogummaan jiraattu, yerootu ogummaan amantu karaa siif ta'u irra, karaa siif hin taane irra, yaada siif ta'u duukaa, yaada siif hin taane irra, ilaalcha siif ta'u duukaa, ilaalcha siif hin taane irra, wanta siif ta'u duukaa, waan siif hin taane irra yerootu hiikkachaa adeemtu. Gooftaa Yesuus mee kumaatama gadda baatee gara kee dhufu, kumaatama fiinga gaddaa afuufaa gara kee dhufu, kumaatama salphina kee ilaaluuf gara kee dhufu hundumaa keessa isa dhaabetu Waaqayyo gammachuun ishee duukaa isa duukaa jira siin jedha Yesuus Kiristoos. Nam tokko utaalee ameen. Waaqarraa utaalee sarara lafaan awwee. Si harka jira, Waaqayyo harka jira waan hundumtu. Wanta sin barbaadan hundumtu jira. Nyaachuu barbaaddu jira, qabaachuu barbaaddu jira, dibata barbaaddu jira, isummaa kana caalaa waan biraa arguu barbaaddu jira. Ilaamee sabaraana waan garaan kee barbaadu hundumtuu abbaa ormaa harka miti abbaa kee harka jira siin jedhe yaala. Ati garuu achi goraa as goraa of gowwomsaa maal ta'a mukatti bu'aa dhagaatti bu'aa hin deemin. Filannoo kee duwwaa qulqulleessi, filannoo kee duwwaa addaan baasi, filannoo kee duwwaa calali addaan baasi. Ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraata wanti hundumtu jira siin jedheera. Jira jedheera. Ilaamee kan lafa keerra jirre Waaqayyo harka jire, kan deefunoo harka jirre Waaqayyo harka jire, kan facaasa harka jirre Waaqayyo harka jire. Waaqayyoon dhaga'i, ogummaan deddeebi'i. Waaqni abbaa mul'ataa balbala carsu gubbaatti banaa. Xinnoo maxxaqaqata. Yesuus inni asiin sige, Yesuus inni naan sii kaase. Rakkina keessa irraa ol gufaa deema. Dhadhaachaa deemte, dhadhaachaa keessaa baate. Harki Waaqayyoo dirqamaa sirraa kaasa. Ijoollee kenna mataa deema, situna mataa deema, maaddii kenna mataa deema. Ija waynii keetti gammaddeere, dhaabbatteetti gammadda, facaafteetti gammadda. Kiristoos gammachiisa. Inni kaan ganama kanaa waldaa baay'ee deemee kurnoo baay'ee kennee gatii baay'ee baasee jedhaa gara manatti na dhukkubdi. Utuu manatti hin galin kan darbee mana kee deemu jira. Utuu manatti hin galin kan naqee mana kee yaalamu jira. Maalti waldaa obee ciise dhaqee dhaggeeffattoonni maa inni aan sii kaase inni siin si fide anaaf si gubbaatti immoo mana isaa ijaare Waaqayyo yoo ogummaan deddeebite wantan siif qopheesse qaba siin jedheera Gooftaan Yesuus. Nyaanne ganaa nyaatta, bira keenya ganaa bira geessa, inagarre ganaa agarta, siintaane ganaa biita, hin dhaalle ganaa dhaalta, hin qabanne ganaa qabatta.